karoora xiqqeetiin waan gurguddoo hedduu milkeessinee irra jennee kaasuu dandeenya. Inni calqabaa nageenya hawaasni keenya nagaan bahee nagaan akka galuu danda'u yeroo isaa guutuu misooma irratti akka dabarsuu danda'u kanaa olitti immoo hojiilee misoomaa fi bulchiinsa gaariitiif bu'uura cimaa kaayuu fi injifannoo uummanni Oromoo aarsaa baay'ee itti kaffalee argate kana tiksuu ceesisuu hojiilee gurguddaa galmoota as keessatti qabaman jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Hawaasni keenya walii wajjin ta'uun hojiilee hojjeteen dhugaa dubbachuuf injifannoo uummanni keenya aarsaa hedduu itti geggeessee argate kana tiksuu ceesisuu keessatti gahee guddaa bahamaa turee jira jechuudha. Caasaaleen nageenyaa keenya raayyaa ittisa biyyaa dabalatee gaachana sirnaa sirnoomsuu kana galmaan ga'u hojiileen hojjetaman guddaadha innee fudhachuu dandeenya. Gaachana sirnaa guutuutti ijaarreerraa milishaa keenya ijaarreerraa poolisii raayyaa ittisa biyyaa cimaa rakkoo kamiifuu hin jilbeeffanne nageenya uummataaf aarsaa barbaachisu kaffalee nagaa eeguu danda'u yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti akka biyyaatti ijaaramee hojii kan hojjechaa jiruu fi hojiilee gama kanaan hojjanneen diinni yeroo lama sadi deebi'ee akka yaaduu danda'u kaayyoon diinaa aggaammiin diinaa misooma keenya gufachiisuu ijaarsa sirna dimokiraasii gufachiisuu filannoo gufachiisuuf aggaammiin godhamaa ture aarsaa barbaachisu kaffalamee kan fashalaa'e ta'uu isaa galii mootummaa dabaluuf hojiileen hojjetamanii fi bu'aaleen argaman dhugaa dubbachuuf baay'ee ajaa'ibsiisa jennee fudhachuu dandeenya. Bara 2012 galii mootummaa biiliyoona 75 ture amma yeroo ammaa kanatti yoo xinnaate biiliyoona 300 fi biiliyoona 41 geenyee jira jechuudha. Galiin kun galiin idilee as keessa jira, galiin mana qopheessaa fi galii keessootiin jennee bakka saditti qoodamee hojii hojjetamaa tureen barreen gaddaa gara biiliyoona 200 sassaabnee barana biiliyoona gara 340 sassaabneerraa kana qofaa miti baasii mootummaa naannoo Oromiyaa uf dandeenyee galii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa madduun uwwisuuf hojiin hojjetamaa jiru bu'aa gaarii agarsiisaa kan jiru ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf jechuudha. Baasii mootummaa naannoo Oromiyaa asiin dura parsantii 80 federaalarraa dhufu kan ittiin uwwisaa turre amma parsantii haga 75 galii mataa keenyaatiin uwwisuu dandeenyee jira. Galii keenya sassaabuun galii sassaabne kana deebifnee misoomaaf oolchuun gama kanaan hojii hojjanneen dhugaa dubbachuuf akka fakkeenyummaatti hojii ilaalamu jennee fudhachuu dandeenya. Gama buusaa gonofaatiin dhaabbanni kun dhaabbata haarawaa buusaa gonofaa jechuun sirna aadaaf duudhaa kaleessa wal qarqaarsaa uummanni Oromoo qabu san heeraaf seera gonfa heeraaf seeraa itti goonee hojii hojjennee bu'aa dhufe jennee fudhachuu dandeenya. Lammaffaa gurmaa'insa isaa haga gandaatti gadi buufneerra. Sadaffaa immoo miseensa miiliyoona 29.4 horannee jira jechuudha. Dhaabbata guddaa miseensa guddaa qabu jennee fudhachuu dandeenya. Biyya kana keessatti dhaabbanni miseensa haganaa qabu jiraate sanuu yeroo gabaabaa keessatti waggoota 3 arfan hojii hojjetameen dhaaba guddaa jaarmiyaa guddaa uummanni Oromoo ufii isaatiif yeroo rakkootiif ittiin wal qarqaaruuf dhaabbata jaarmiyaa guddaa ijaaramee hojii seena qabeessa ta'e hojjechaa jirudha. Dhimmi buusaa gonofaa dhimma birmadummaa biyyaati. Rakkoo waloo keenyaatiif humna buusaa gonofaatti fayyadamuu dandeenya jennee hojiilee hojjetameen dhugaa dubbachuuf biyyi ufii oomishtee lammii ishii nyaachisuu hin dandeenye birmadummaan ishii rakkoo keessa gala waan ta'eef kana bu'uuraan hubannaa keessa galchuun hojiilee hojjetameen miseensa buusaa gonofaa miiliyoona 29 horanneerraa buusii miseensaa fi gumaata buusaa gonofaa akkasumas immoo investimentii buusaa gonofaa irratti keessattuu lafa qotuu irratti makanaayizeeshinii irratti tiraktera irratti kombaayinara irratti kan buusaa gonofaa qofa otoo hin taane kan hawaasa keenyaallee gadi buunee hojjechuun gama kanaan bu'aan argame dhugaa dubbachuuf jijjiirama guddaa kan fidee fi yeroo ammaa kana waggoota lamaan darban kana keessatti qarshii biiliyoona 10 ol ta'u uummata irraa walitti sassaabnee rakkoo nu qunnamuu danda'uuf ittiin of eeggannaaf qabannee kan hojjechaa jiru ta'uu carraa kanaan kaasuuf kenna tajaajila lammummaatiin hojiileen hojjetaman dhugaa dubbachuuf bajeta mootummaatiin hojii hojjennuun wal bira qabnee olaalle inumaa gara irra darbaa deemaa kan jiru ta'uu isaati. Bara darbe biiliyoona 200 karoorfannee gara biiliyoona 300 raawwannee jirra. Bara barana immoo biiliyoona 360 karoorfannee gara biiliyoona 460 raawwannee jirra. Fakkeenyaaf ashaaraan magariisaa hojii kenna tajaajila lammummaatiin hojjetamu.
waggaa waggaadhaan uummanni keenya miiliyeenaan bahee biiliyeenaan dhaabee naannoo isaa qilleensa jijjiiramaa jiru kana laggeen asiin dura gogan deebi'aniiti bayyanachuu calqabanii jiran jechuudha. Akka haroo harammaa dabalatee jechuudha. Sharafa biyya alaa buna deebifnee baay'ee dhaabnee jirra. Keessattuu akkuma dhiyeenya kana kabajamoo muummee ministeeraa ibsaa turan alergii irratti hojiileen hojjetame bu'aa kenna tajaajila lammummaatiif fudhachuu dandeenya. Manneen barnootaa bu'uura buruu 17,18 ol yeroo ammaa kan Oromiyaa keessatti hojjetamanii jiru. Dhiiga arjoomuu irratti mana haadha hiyyeessaa deebifnee 10,000 jechuudha. Kaan ijaaruu, kaan suphuu, kaan haaromsuu irratti hojiilee hojjetame. Ijoollee harka qalleeyyii mana barnootaa keessatti daa'imman mana barnootaatti nyaachisuu yoo xiqqaate miiliyoona 6 miiliyoona 7 uummatarraa walii sassaabamee ijoolleen akka nyaatan dhaloota boruu ijaaruu keessatti tajaajila lammummaatiin hojiileen hojjenne bu'aan gama kanaan dhufaa jiru. Karoora mootummaatiin keessattuu bajeta mootummaatiin hojii hojjechaa jirruun olmoos walqixa kan dhufaa jiru ta'uu carraa kanaan kaasuuf